to maarree godhee gadiin akkana suuraa maarree godhanii fe'anii waan hedduu haamaa jirti. Kana irratti waan addaati jira. Mee dhuma kanaati osoo hin taane waa'ee viidiyoo pirezidaantii naannoo Hararii afaan Oromootiin wayita inni haasa'u kanaas waliin dhaggeeffanneeti walitti deebina. Mee viidiyoo kanaa waliin dhaggeeffanna. Darree jirra. Humnoonni tokko tokko nageenya keenya diiguuf yaalan. Ummata keenya sabaan amantii fi eenyummaan qooduuf yaalan. Garuu isaan hin milkoofne. Maaliif yoo jenne? Namni immoo fakkeenyaaf afaan Oromootu hin beekne haala kanaatiin ni dubbata jechuudha. Barreeffamaan barreeffamee fi fuula isaa dura taa'utti jira jechuudha kuni. Fuula isaa dura barreeffama kana dubbisa malee inni wanni takkitti ni hasaan qabu. Mee haa wallee inni itti fufne afaan Oromoo isaa kun afaan ajaa'ibaati. Har'a garuu namoonni tokko tokko sagalee guddaa of isaanii akka humna guddaatti agarsiisaa yaadaa jiran. Garuu dhugaan isaanii immoo ni beekama. Yeroo tokko tokko adurree sagalee guddaa haaluma jiru kanaan jechuun maaliif jennaan namni tokko gaafa afaan Oromoo hin beekne afaan Oromootiin gaafa haasa'u hedduutu akka nama ajaa'ibsiisa. Akkuma bulchiinsa magaalaa Shaggar kan ammaan duratti ture suni jechuudha. Maaliif jennaan namni artistii Teedii Afroo Ammas Ilbataa tokko qayyadam maalti namni afaan Amaaraa hin beekne afaan Amaaraa caccabsuu fi maarree jee waa'ee sun irratti waa hedduu haasa'ee ture. Sansuni waamuu jiraate namni afaan Oromoo beekne Oromoo ta'uu hin danda'u maa obbaan fedhee utaana. Garuu immoo uummanni keenya kan Oromoo waan akka ta'e nama wanni isaan amanan maali Oromoon afaan sababa garaagaraa beeka afaan maarree beeka dhimma jaanitti saba namaa gara adda addaa.